Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoo kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoon kan jaalattan ilmaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, Waaqayyo hunda caala jaalala isaa kan nuuf jiru, jaalala isaa ta'ee, fedha isaa ta'ee guyyaa kanaan kan nu ga'e Waaqayyo mootiin keenya Iyesuus Kiristoos Leenji Qaraaniyoo mootiin moototaa Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Maqaan isaa waamamee maqaan ishii kan biraa hin hafne, maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii maqaan ishii baraa hanga baraatti kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Egaa akkuma beekamu miidiyaa Ortodoksii miidiyaa tuubii sagantaa keenya torbaniin argachuuf yeroo hunda ragaawwan seenaa, barumsa amantaa, faarfannaawwan haaraa, seeraa fi sirna Ortodoksii tawaahidoo eeggatee kan isinii dhiyaatu. Yuutuubii keenya kana like, subscribe, share nuuf godhaatii amilee keenya nu jajjabeessaa. Guyyaa har'aa ragaa seenaa Adaadee Maaramii kan jedhu seenaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Ani qopheessaan Daaqon Daanyee Baay'isaati. Gulaalaan mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti qajeelcha mana Kiristaanaa Amboo. Seenaa ragaa seenaa Adaadee Maaramii. Seenaa waggoota 900 lakkoofsisee jaarraa 12 keessa kan hundoofte. Seenaa mana Kiristaanaa fi seenaa uummata naannoo sanii kan qabate. Manni Kiristaanaa Adaadee Maaramii kan argamtu godina Kibba Lixaa Shawaa kiiloomeetira 65 Finfinnee irraa kan fagaattu. Seenaan kan mana Kiristaanaa Adaadee Maaramii bakka Adaadee Maaramii mana Kiristaanaa Adaadee Maaramii bakka lamatti inni qoodama. Innis hundeeffama ishii irraa hanga weerara Giraany Muhammaditti seenaa turee fi weerara Giraany Muhammad booda seenaa jirudha. Haala hundeeffama mana Kiristaanaa Adaadee Maaramii yeroo ilaallutti jaarraa 12ffaa keessa mooticha Laallibalaadhaan akka ta'e ragaan ni ibsa. Innis mootiin Laallibalaadhaan abbaa keenya Abboo irraa eebba fudhachuudhaaf gara tulluu Cuqqaalaa yookiin Zuqaalaa yeroo dhufanitti Oromoonni Libaan kan tulluu Cuqqaalaa jalaa jiraatanis abbaa keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus yookaan Abboo irraa eebba fi barumsa wangeelaa argachuudhaaf tulluu sanarra ba'uu turan. Tulluu Cuqqaalaa kana irra dhaabbatanii kallattii dhiyaatti yeroo ilaalan ergamtoonni Waaqayyoo makooda hadii fakkaatanii bakka Adaadee Maaramii kanarraa yeroo samii irraa gadi bu'an fi gara samiitti ol ba'an arganii abbaa keenya Abboodhaan eebboo wanti adii sun maalidha jedhan gaafatan. Abbaan keenya Abboonis isaan hadiin sun ergamoota Waaqayyooti, bakki sun eebbifamaadha. Gara fuula duraattis manni Kiristaanaa achitti dhaabbata jedhee Oromoota sanatti hime. Mooticha Laallibalaadhaan akka mana Kiristaanaa Laastaatti ijaarte sanatti bakka sana dhaqeetii mana Kiristaanaa ijaare jedheen ajaje. Sana booda mooticha Laallibalaan osoo oolee hin buliin bakka kana dhaquudhaan mana Kiristaanaa kana dhakaa tokko irraa soofee ijaaruu eegale. Bakki kunis jecha Oromoonni Liiban hadii Kiristaanaa ijaare jedhee ajaje. Sana booda mooticha Laallibalaa osoo oolee hin buliin bakka kana dhaquudhaan mana Kiristaanaa kana dhakaa tokko irraa soofee ijaaruu eegale. Bakki kunis jecha Oromoonni Liiban hadii Adaadiin sun maal jedhanii gaafatan irraa ka'uudhaan bakki kun hanga har'aatti Adaadee Maaramii jedhamee waamama. Bakki sunis yeroo har'aa namoonni hedduun bakka itti fayyanii fi bakka namoonni amantaa isaanii itti cimaniif barnoota amantaa keessaayyuu bakka diyaaqonootaaf luboota moloksoota fi barsiisonni wangeelaa mana Kiristaanaa sanaatti kan leenji'anidha.
Egaa achi dhaquudhaan daawwachuuf seenaa Adaadee Maaramii abbaa keenya Gabar Manfas Qidduus akkuma kana abboon seenaawwan ergamoota Waaqayyoo tulluu cuqqaalarra dhaabbatanii ergamoota Waaqayyoo hadii ta'anii gaafa mul'atan yookaan itti mul'atan kana ni argan. Kanaaf isinii seenaa kana deemtanii akka daawwattan Finfinneerraa kiiloomeetira 65 kan fagaattudha. Godina Shawaa Kibba Lixaa kan keessatti argamtu yookaan magaalaa Walisoo kan godinni Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo kan taate ishiis namoonni achi daawwachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 1942 seenaa kana daawwachuu ni dandeessu. Dhaloonni kana isiniif dabarsa. Sagantaa keenya kan like, subscribe, share nuuf godha. Torban sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Galanni ulfinni Waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Seenaan nama yaadata. Maqaa Abbaa kan Ilmaa